Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kibxata adoolessa 21 bara 2020 eegaleera. Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti namoonni ajjeechaa Haacaaluun booda hidhaman 13 guyyaa 5ffaaf nyaata lagachuutti jiru. Adeemsas ta'e har'a baay'ee laafanii of dadhabanii hanga nutti dubbachuu dadhabanirra jiru. Booddeetti deebina. Hokkora ajjeechaa Haacaaluun booda magaalota Oromiyaa keessatti uumamee tureen qabeenyi barbadaa'e hagam. Hoteelonni gara 195 kan gubatan jiru, kan caccabe gara hoteela 32 akkasi. Kanallee booddeetti deebina. Hidhamuu hojjettoota OMN akkasumas Dukamitti sirna awwaalchaa tokko irratti namoonni 44 koronaa vaayirasiin qabamus gabaasa qabna. Ani bakka laatoomaati. Nu waliin tura. Gabaasa koronaa vaayirasii wal qabatuun wayita eegallu Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban namoota qorannoon koronaa vaayirasii taasifameef 6,544 keessaa 561 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa beeksiseera. Walumaa galatti lakkoofsi namoota akka biyyaatti qabamanii 11,072 gaheera. Oduu wal qabatuun magaalaa Dukamitti sirna awwaalchaa of eeggannoo malee raawwatame tokko irratti namoota 44 irratti vaayirasichi argamu biiroon fayyaa Oromiyaa himeera. Waa'illi keenya Bisuu Warqolaanaa gabaasa kana bilbilaan nuuf ergeera. Magaalaa Dukamitti dargaggoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaa darbe qorannoo koronaa vaayirasii irratti taasifameen vaayirasichaan qabamuun isaa kan mirkanaa'e. Maatii fi ollaan sirna awwaalchaa kanarratti hirmaatan yeroo awwaalchaa kanatti of eeggannoo koronaa vaayirasii taasisuu dhabuudhaan namoonni sirnicha irratti argaman 44 koronaa vaayirasiidhaan qabamuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa himeera. Hoogganaa itti aanaan biirichaa obbo Darajjaa Abdannaa BBC'tti akka himanitti sirni awwaalchaa bakka adda addaatti taasifamu bakka tamsa'ina koronaa vaayirasii ta'aa jira jedhan. Magaalaa Dukamiin alatti godina Gujii fi Shawaa Lixaa Meettaattis ta'iiwwan akkanaa mudachuun namoonni hedduun koronaa vaayirasiidhaan akka qabaman eeran. Yeroo ammaa namoota dhukkuba adda addaatiif gara hospitaalaa dhufanirraa saamuda fudhatamuun namoonni koronaa vaayirasiin irratti argamu haalaan dabalaa jiraachuun ni addeesseeraa jedhan. Oromiyaa keessa wiirtuuwwan qorannoo koronaa vaayirasii 12 hojiirra kan jiran yoo ta'u, 2 ammoo yeroo dhiyootti hojii eegaluuf jiru jedhan. Ajjeechaa Weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee rakkoo nageenyaa bakka adda addaatti himameen of eeggannoon koronaa vaayirasiif taasifamu haalaan hir'achuu himan obbo Darajjeen dagannaan dhukkubichaa balaa hamaa qaqqabsiisaa jiruuf uummanni akkuma yeroo jalqabaa sanatti of eeggannoon taasifaman sirnaan hojiirra oolchuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii hanga guyyaa har'aatti 580 gaheera. Oduu taanutti wayitan cehuu jimaata darbe magaalaa Ardhaa keessatti to'annoo jala oolee ogeessi kaameraa OMN Naasir Adam mana murtiitti akka hin dhiyaatin jiru maatiin BBC'tti himan. Gama kaaniin guyyuma sana Finfinneetti to'annoo jala oolee gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo sanbata darbe mana murtiitti dhiyaateera. Kan Naasiriin yoo eegallu haati warraasaa addee obsituun Naasir Adam achuma magaalaa Ardhaa keessatti buufata poolisii tokkoffaatti hidhamee akka jiru dubbatti. Eeliyaas Mulgeetaatu dubbise. Magaalaa Ardhaa biiroo isaa keessaa qabame Ardhaa jechuudha. Jimmata qabame. Garamitti geessan eenyu faatu dhufee qabate? Poolisii Armaa Battaanyii dura dhufaniif isa fuudhanii san booda deebi'anii meeshaa biiroo keessa jirtuun fattashanii waa hunda godhamu meeshaa isaas walumaan guranii deema. Meeshaa itti dalagatan jechuun inni aruuza dalagaa sababni maal ta'edhames hin beenu meeshaa hundaa'uuf guranii biiroos qullisaniituma deema. Amma nuti meeshaa akka nu kan nagaa meeshaan kun meeshaa itti aruuzatti dalaynu meeshaa OMN'ti miti jennee gaafannee turre meeshaan kun meeshaa keenya kan dalaynu ijoollee ilmaanti guddisna ijoollee sana jechuun meeshaa hunda guuranii deemuun kaameraa, laaptooppii, kompiitara waan hunda fuudhanii deemu. Egaa jimaata qabame booda mana murtiitti dhiyaateera? Hin dhiyaanne lamma waan takka isaaf waan himamee hin jiru. Gaazexeessitootaa fi hojjettoota OMN'if abokaatoo kan dhaabatan Dr. Tokkummaa Dhaabaa hidhamuu Naasir Adam odeeffannoon akka isaan hin geenye dubbatu. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo garuu sanbata darbe mana murtiitti dhiyaatee guyyaa 10 booda beellamamuu Eeliyaasitti himaniiru. Guyyoodhaanii gaafa intarviiyuu Hacaaluuf godhu waan gaarii dhiisee waan yaraa dhiyeessee ka jedhuufi ka biraan immoo intarviiyuu sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee kan jirudha.
Inni achirratti gaafas wanta dubbate qabaa guyyoon. Dura warra Oromiyaa na qabanii poolis komishinii Oromiyaa na geessanii achi immoo halkan fidanii kophaa koo dukkana keessa na tursanii isaa booda mana barumsaa naannoo Inqulaal Faabrikaa jiru mana barumsaa Addis Ababaa quxuraa danda'u tokkotti na hidhanii jedhe. Maatiin faa wal argaa jiru? Dubbisteetti guyyaa lamaan tokko amma iddoo kana immoo koronaan akka malee baay'atee innaan dhowwaniiru jechuun dhagaa har'a. Naasir Adam kan jedhamus Direedawaarraa odeeffanneerraa haadha isaallee amma dubbiseen ka'anii. Isas amma dhagaa amma isaanii nama reefin dhagaan arganne hiriyoonni koo warra kaanittis bilbileen ture nuun geenye infoormeeshinii ni jedha. Isin OMN ijoollee OMN bakka buutanii jirtu? OMN dhuma bakka bu'een ture amma hundumaafuu ijoollee dhimma kanaan himataman hundumatu qabee jira. Nutti baay'ate numa machoofne nuti ammoo kan man qabadhe kan man dhiisuu wallaalu. Maalan dhagahaa jira hojjetaa OMN hundumaa akkaawuntii irratti cufaniiru jechuun dhagahaa akkaawuntii isaan baankii irraa qaban herrega baankii isaanii. Kan hidhaminis kan hin hidhamnes jechuudha. Kana egaa hidhamuun isaanii nafu jechuudha akkas taanaan hidhamuun isaanii nafu jechuudha. raadiyoo BBC afaan oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti ammoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Mariin hidha haaromsaa Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti taasifamu qopheessummaa gamtaa Afrikaan har'a gama viidiyoon taasifameera. Ibsi waajjira ministeera muummee galgala kana baasee marii kanaan biyyoonni sadan wal hubannoo irra gahaniiru jedha. Kana malees torban lamaan dabraniif yeroo roobaatti fayyadamuun hidhichi bishaan guutuu eegaluus mirkaneesseera. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo faanaa damee Maqalee cufuu hojjettoonni achi jiran BBC'tti himan. Raadiyoo faanaa damee Maqalee to'achuu hin dandeenye jechuun xalayaa faanaa biroodkaastiin koorporeet abbaa taayitichaaf barreesse hordofuun kan cufame jedhu hojjettoonni. Manni maree Masrii loltoota biyyattii gara Liibiyaatti erguuf murteesse. Pireezidaanti Tiraamp haalli Liibiyaa akka hin hammaanne jidduu galuu hin qabnu jechuun pireezidaanti Abdulfattah Alsiisii waliin bilbilaan haasa'anis manni maree bakka bu'oota uummataa Masrii murtee kana murteessee jira. Dhaddachi dhimma pireezidaantii duraanii Sudaan Omar al-Bashir ilaalu Kaartuum keessatti eegaleera. Himannaan irratti dhiyaate fonqolcha waraanaa bara 1989tti aangootti isaan fidee wal qabata. Yoo himannaa kanaan yakkamaa ta'an murtee du'aan adabamuu malu. Qondaaltonni Naayijeeriyaa qorichi Madagaskar koronaa vaayirasii fayyisuu isaa ragaa hin arganne jedhan. Ji'a caamsaa keessa qorichi Covid Organics jedhamu Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf Madagaskar irraa kennameefii ture. Oduun gaggabaaboo kanneen. Gabaasa nutti wayitan ceewaa immoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaatitti namoonni ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii okkora kakaasuun shakkamanii hidhaa jiran 13 guyyaa 5ffaaf lagannaa nyaataarra akka jiran maatiin BBC'tti himan. Waajjira abbaa alangaa Aanaa Jibaat garuu namooti kun nyaata nyaachuu eegalaniiru jedha. Aadde Maarituu Alamuu namoota hidhaa jiran keessaa tokko kataan haadha warraa obbo Asaffaa Naggasuuti. Asaan guyyaa 5ffaadha. Mana murtiitti gaafa guyyaa 10 dhiyaatanii erguma gaafa mana murtiitti dhiyaatanii kaasanii dhufan isaa nyaata nagatan. Yakkuma tokko malee otoo hin badiin qabeenyi biyyaas nagaan biyyaas otoo hin booraniin yakkuma tokko malee nu qabdanii murtee jiru waan nutti laattan nutti maamalee akkasuma asitti nun darariinaa jedhaniitu kan isaanii nyaata dhiisan. Kaleessas ta'e har'a baay'ee laafanii of dadhabanii hanga nutti dubbachuu dadhaban irra jiru. Gorsaallee waan tokko yookaan immoo haaluma ta'een isaan amansiisaa laadhaaf yeroo jennutti nu didanii jedhu malee waan isaan deebii nu kennan deebii quubsaan hin jiru. Waajjirri poolisii suni warra du'aa qe'eedhuma boo'ichaa fakkaataa hundumtuu boo'ee abdii isaa kutatee manatti galee nyaachuus hojjetachuus waldaalee baay'ee dhiphachaa jira maatiin ijoollee sabba kanaa hundumtuu. Itti gaafatamaan waajjira muummee koongirensii federaalistii Oromoo obbo Xiruunee Gamtaa namoota 13 guyyoota 5f lagannaa nyaataatti jiran keessaa 9 miseensotaaf deeggartoota dhaaba isaanii ta'uu himuun lubbuun isaanii akka hin baaneef birmannaa gaafataniiru. Miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya kan ta'an namooti 9 erga hidhamanii torban caalaa jiru gara guyyaa 10 jiru. Namooti kun nyaata lagatanii amma qaamni isaanii dadhabanii waan jiranuu fi qaamni eegumsa fayyaa ta'ee namoota kana lubbuun isaanii akka hin baane sabni Shawaa Lixaas Aanaa Jibaatis qaamoleen mootummaallee bakka kanatti dirmatanii lubbuu namoota kanaa baraaruudhaaf akka danda'anu agaraa keessatti naa dabarsaa jedheen isinitti maala. Maatii fi kaafaa'oon hidhamtoonni kunneen ammallee lagannaa nyaataatti akka jiran haayiman malee itti gaafatamaan mana hojii abbaa alangaa Aanaa Jibaat obbo Nugusee Guddisaa guyyaa kaleessaa irraa eegalee nyaatatti deebi'uu quba qabaa jedhu maaliif akka hidhamanis ni dubbatu. Yeroo dhukkubaa
koronaatiin hiriirris ta'ee namni bakka tokkotti heddummachuun yeroo dhorkamudha. Yeroo kana keessatti hiriira seera alaa qindeessuudhaan uummata kakaasuu kan jedhuun kan isaan shakkamani. Beellamni yeroo karaa mana murtii akka irratti fudhatamu kan taasifamedha jechuudha. Guyyaa meeqa akka isaan dagatan illee akkasitti qabatamaatti hin beekuu baatu guyyaa muraasa dagannaa nyaataa taasisanii turani haa ta'uuti guyyaa kaleessaarraa kaasee nyaatatti deebi'uu isaanii nan beekachuudha. Achuma waajjira poolisii deemee kan jira. Garuu ati nyaatteetta ati nyaanne jedhee hin gaafanne. Garuu nyaatatti deebi'uu isaanii odeeffannoo fudhatteetan jirachuudha. Katumuraarra geenyeerra hokkora ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan booda magaalota Oromiyaa keessatti uumamee tureen manneen jireenyaa 1,000 ol manca'uu fi hoteelonni 195 ol gubachuu dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa BBC'tti himan. Namoota hokkora kanaan wal qabatee hidhaman 7,000 ol seeraan mana murtiitti dhiyaachaa jirus jedhan. Hammani ragaa Afrikaa qabutti namoonni to'ataman 7,126 kan ta'anii to'atamanii jiru. Galmee 500 olitti gurmeessee poolisiinii fi abbaan alangaa hojii seeratti dhiyeessuu hojjetamee jira. Namoonni qabaman hundi isaanii karaa seeraan akka isaan seeratti dhiyaatan kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jiru jira. Nama odeeffannoo qabutti namni qabamee utuu mana murtiitti hin dhiyaateen akkasitti jira kan jedhu odeeffannoo isaa akkasitti hin qabu. Amma yoonaatti qabeenyi barbadaa'e kan tilmaamamee hammi isaa beekame jira. Kan gubate jira, kan caccabe jira, amma ta'e immoo kan saamame hin jira. Manneen jireenyaa gara 523 ta'u kan gubatee akka jirutti odeeffannoon walitti qabamee jira. Kan caccabe gara 499 kan ta'u jira. Hoteelonni gara 495 kan gubatan jiru. Kan caccabe gara hoteela 32 akkasitti jira. Waajjirri mootummaa 400 kan gubate. Konkolaataa mootummaa gara 12 kan gubate. Kan warshaan xixiqqaa fi giddu galeessaa gara 6 ta'an kan gubatan. Manneen daldalaa xixiqqaa gara 232 kan ta'an kan gubatan akka ta'an gabaasni nurkaa jiru hin agarsiisa. Gara 219 kan ta'an immoo caccabanii akka jiran gabaasni fudhanne hin agarsiisa. Konkolaataan kan nama dhuunfaa gara 232 kan ta'u akkas gubateera kan jedhu gabaasni isaa jira. Namootni lakkoofsi isaanii beekamaa namootni qe'een jalaa gubatee manni jalaa caccabee buqqa'anii amma ala jiran. Manni gubatee jedhamu manni jireenyaa 523 sun namni mana sana keessa jiraatu hunduu kan caccabes yoo ta'e suphaa'een barbaada gara 499 kunumtuu walitti yeroo qabame abbaa warraa gara 1,000 kan inni siqu maatii tokko keessa namni 3 namni 4 jiraate gara 5,600 kan siqu garuu ragaan iddoo tokko walitti qabamee amma jiru kan agarsiisu nama 10,000 oltu buqqa'ee bakkee garagaraatti jira. Kun gaafa jalqabaa kan buqqa'anidha. Isaan kaaniif suphamanii uummanni walitti ijaaramee mana deebisee ijaaree kan salphaatti ijaaramuu danda'u mana isaaniitti kan deebi'an jiru. Kan immoo sodaadhaan mana isaaniitii baanis mana isaaniitti kan deebi'an jiru. Ragaan warra buqqa'anii lakkoofsisaa amma dhumaatti kan ta'u guyyaa gaafa jalqabaa kan fudhatameedha. Amma garuu irraa jalaan kan manni isaanii gubatee lafatti deebi'an hin qabne ganaa deebisanii dhaabuu barbaadu irraa kan hafe warri manni isaanii miidhaan xiqqaan irra ga'e akka isaan manatti deebi'an godhameera. Warri immoo sodaadhumaan baqatanii ba'an immoo akka isaan manatti deebisan waan godhameef lakkoofsisaa haga kana ta'uu dhiisuu danda'a jedhee yaada. Dhumarratti wanta naannoo Oromiyaa kana keessatti ta'e odeeffannoon adda addaa ni ba'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan naannoo Oromiyaa kana keessatti ta'e akkamittidha kan ibsu maaltu ta'e? Taateen ta'e wanti guutummaa Oromiyaa ibsu ajjeefamuu artistii kanaan wal qabate guutummaa Oromiyaa keessatti namni gadda isaa ibsee jira. Garuu immoo bakkeen miidhaan irratti ga'ee miidhaa guddaadha jedhamee lakkaa'amu. Miidhaan lubbuu namaarras qabeenyarras bal'inaan ga'ee jedhamu Arsii lixaatii aanaalee 3 arfan tokko keessa magaalaa Shaashamannee, magaalaa Baatuu, Baalee keessaa Roobee fi Agaarfaa iddoo ispoortii murtaa'e kanarratti miidhaan kun kan ga'e. Miidhaan kun kan ga'e iddoo murtaa'e irratti duwwaa utuu hin taane warri amma ajandaa godhatan kaleessuma akkuma biyyittiin jeeqamtuuf sabni gara sabaatti akka deemu sabni sabarratti akka inni miidhaa geessisetti warra hojii siyaasaattiin hojjetachuuf barbaadan yoo ibsan malee miidhaan kan ga'e sabaan kan qoode tokkoyyuu hin jiru. Sabaanis amantaadhaanis adda adda kan ba'e miti. Kan saba Oromoos kan sabaaf sablammoota hundaas miidhaan irra ga'ee jira. Manatti ibiddi kaa'amee gubamee mana gargar ittisuun hin danda'amu wanti ittiin ittifamus waan hin jiraanneef jechuudha. Taateen kun ta'uunsaa sirrii miti eessattuu haa ta'u bakka tokkotti haa ta'u akka lamatti garuu immoo kana fayyadamanii saboota gidduutti akka waan garaagartummaan uumametti guutummaan Oromiyaas iddoo hokkaraa akka ta'ee fi guutummaa Oromiyaa keessatti saboonni sablammoonni akka jiraachuu hin dandeenyetti hololli geggeeffamu holola dharaa faayidaa siyaasaatiif oolfachuuf yaalame yoo ta'e malee kan uummataaf naannoo keenyas bakka bu'u miti mootummaan naannoo Oromiyaas kana ejjennoon inni qabu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf jennee qopheeffanne isaanuma kanaa marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya irraa odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu. Bor walitti deebina. Horaa bulaa. Thank you.